Rifaatii gaafa sana rifadhee takka rifadheen beeku jechuudha. Waaqayyootu hin godhin malee anillee mana hidhaa keessatti yookiis biyya namaa kana keessatti nafa jechuudha. Ani ofii kiyyaa yoo hin balleessine ta'e iyyuu isaan bakka nama isaaniirratti nama hin dhiisanii oggasuma bakka jechuudha hin kuftee situ na jala godhee na kuffisee ijoollee ishillee haadha keenya kan kuffise siidha. Naan jedhani sana booddee oggasuma ambulaansii waamanii ambulaansiidhaan gara mana yaalaa oofanii bakka kuftee sanatti immoo jechuudha. Oggasuma bishaan taate bishaan natti fidi lapheetti na naqi ijoollee kootti naa bilbiletti booshee maraattee bakka erga mana yaalaa dhaqxee illee situ yaalaa shaaworii kan galchu siidha gidduu deemtee hojjetta maal naan jedhani mana lama gidduu akkam godhee akkan hojjedhu yaa rabbi bakka erga fiddee na dandeechisiin jedhee jechuudha. Hadawannu Gorsas irraha hafuthannu Ashama argafuunii hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti shaniifaa baay'atu akkam waltan nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati haara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isinii jedheetiin jira. Subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo jalqabaa kaatanii hanga ammaatti kan waliin turtanii guddaa galatooma galanni keessan ana biratti guddaadha isiniin jechaati viidiyoo kana immoo like godhaa isiniin jedha yeroo hundumayyuu na jajjabeessuun keessan na wajjin haa ta'u ani isinuman qabaa isiniin jedha mana madaamii keessa taa'ee otoo haalli natti mijatiin garuu bakka si wajjin iyyuu tattabachuun koo si wajjin iyyuu haasa'uun koo sammuu kootiif illee boqonnaa kenna waan ta'eef gara YouTube kana deddeebi'aa jira malee haalli naaf mijatee miti isiniin jedha obboloota kooyi. Egaa yeroo baay'ee viidiyoo hin hojjedhu sababni isaayyuu intarneetiin kiyyaa humnallee hin qabu isumaan iyyuu hin qoxxoraa bilbila qofa fayyadaminaan jechaati jiru garuu dhokseetiin kanan inni fayyadamaati jiru isiniin jedha kanaaf isin immoo na jajjabeessuutii hin dagatina akka kanatti waan hojjechaa jiruuf isiniin jechuu barbaada har'a mudannoo koo waggaa 4 dura isiniif qooduudhaaf dhufeetiin jira jechuudha. Gola haadha Oromoo kana keessatti wanta na mudate egaa biyya namaa kana gaafa biyya keenya irraa baanu jechuudha yookaan jiraachuu yookaan immoo du'uu hin beekamu jechuudha. Murteessinee yoo jiraannes yoo duunes yoo rabbi nu milkeesse immoo hojjetannee ofii keenya akkasuma immoo maatii keenya jijjiirree gara maatii keenya yookiis immoo biyya keenyatti deebina jennee garaa keenya kutannee rakkina biyya keenya hunduma isaayyuu jechuudha dhiibnee keessaa dhufne jechuudha of jijjiiruudha. Namni otoo isatti mijatee otoo jireenya bareedaa jiraatee biyya namaa kana namni dhufu hin jiru jechuudha. Namoonni hedduun ani rakkadhee miti hiriyoota koo ilaaletanii yookiis immoo bakka ta'anii waan biyya Arabaatti yookiis immoo biyya haalaa kana keessatti waan jiraatan natti fakkaatee qoosattan dhufe malee ani jireenya raafaan jiraadha kan jedhani hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani wanta akkasii kana fudhadhu jechuudha. Maaliif namoonni hedduun barnoota isaaniillee dhabanii yookiis immoo maatii haala jireenya isaanii bakka kan jijjiiruudhaaf biyyaa ba'anii rakkina jibbanii hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Anillee isaan keessaa ishii takkadha isiniin jedha. Egaa biyya Arabaa kana keessatti akkuma nama kamiyyuu hojjannee of jijjiiruudha kan baanee fi kan nagaan nu galchullee rabbidha isiniin jechuu barbaada. Maaltu na mudate maaltu si mudate illee naan jechuutii dandeessu jechuudha. Sarraatanya hin qabdu turte jechuudha obboleettiin madaamii kiyya sana booddee maallaqa siif hin kennaa. Nagari gaarii naan jettee amalumaan kan ishiin na gaafatte jechuudha. Tole jedhee sarraatanya hin qabdu waan ta'eef yeroo ishiin na gaafattetti deddeemetanii dhaqeetan jechuudha mana qulqulleessee fi gala jechuudha mana ishii gargaaraa. Sana booddee guyyaa tokko akkuma beektan kan mana sarraatanyaan hin jirre mana Arabaa keessatti baay'eedhuma jechuudha kan inni qoshashu manni isaanii minxaafii kaasee urgufeetan jechuudha shintibeet keessan kaa'e sana dura garuu minxaafii hin kaasinaan jettee turte yeroo noli qabu minxaafiin baay'ee tokko jallisaa kan inni qoshashee yookaas immoo kosaa'ee jiru jechuudha. Dirreeqama isa irraa fuudhee to'i qulleessuun qaba waan ta'eef isa achi fuudhee urgufee shintibeetii keessa seensisee lafa godhee waarradheetiin isayyuu na shakke jechuudha. Shakkeetanii dhaqeetanii minxaafii fuudhee shintibeetii keessa godheetiin jira waan ta'eef
of eeggadhu si kuffisuutii danda'a jedhan itti hime jechuudha. Isaan immoo beektuu qalbiin qabanii waanuma xiqqoo illee yaadachuutii hin danda'an jechuudha. Sana booddee ishii seentee fuula ishii wantoota meekaappii diddibatan kana diddibattee yeroo duubatti as deebuudha kaatu seentee waadhattee jechuudha. Duubarraanii kan ishiin gufattee achumatti bishaan taate sana booddee u'uu jettee hin gaggabdee achitti bishaan naa fidi jettee bishaan fuudhee laphee ishiitti naqee harki ishii kun hin miidhame jechuudha. Otoo nan itti himu otoo ishiin bakka sana hin ga'in jechuudha itti meetiin ture garuu ishiin yaada takkitti ishiyyuu hin qabaanne jechuudha. Sana booddee achitti bishaan taatee bishaan itti gugguuree bilbila ijoollee ishii naa baasi jettee bilbila ijoollee ishii baasee fi bilbilee akkanatti minxaafina jala keessee ishiitu na kuffisee sababa ishiitiif hin kufe jettee ijoollee ishiitti himattee ijoollee ishiillee yeroodhuma sana ambulaansii fidanii dhufanii gara mana yaalaa oofanii bakka haadha keenyallee situ minxaafii jala kaa'ee too situ na kuffise jettee situ kuffisee naan jedhanii bakka dhugaa rabbii baay'eedhuma tokko kana ni cinqame maaliif biyya namaa kana keessatti nama cinqachuudha waanumti xiqqoo ishiiyyuu. Sana booddee bakka afaan isaaniillee narraa hin qabanne baay'eedhuma tokkoon cannaqamee booddee keessatti immoo amma haati keenya fayyitee harki ishii nagaatti akka duraatti deebi'utti gidduu deebee hojii mana lamaan iyyuu kan hojjetu siidha. Sababni isaa iyyuu sababni cabuu ishii sababni kufuu ishii siidha. Situ fuudhee minxaafii jala kaa'ee naan jedhan garuu ani gargaaruutiin dhaqee tola kiyyaan malee dirqamallee narraa qabaattee miti jechuudha. Yeroo tokko tokko gaarummaan nuti goonu deebi'ee ammeenyalillee nuuf deebi'uutii danda'a jechuudha. Kanaaf sana booddee gidduu deemtee shaaworillee amma harki ishii fayyuufitti kan galchu siidha naan jedhan. Egaa uumaa gochuutii hin danda'u waan ta'eef iyyuu yaa waaqayyo gooftaa koo harka ishii kana fayyisiif garuuti amma kanatti immoo dandeettiin ittiin gidduu kana deddeebee to'i ishii bakka waan ishii barbaadu hundumayyuu gochuufi danda'u hojii kanallee hojjedhu erga natti dhufee erga qorobsi kun narra ga'ee na dandeechisi jedhee uumaa kootiin nan kadhadhe waaqayyoof galannaa ta'uu bakka harki ishiillee hin hidhamee fi mana yaalatti amma ta'es immoo yaallamtee turte afaan isaaniillee amma ta'e narraa fooyyaatii dhufee ishiin garuu hamma dhattee waggaarra darbitee amma waggaa lamatti dhiyaattutti harki ishii sunillee fayyee fi bakka harki koo ammallee na dhukkuba harki koo na qabachuutiin danda'u waan tokko tokko bakka waan ishii gargaaruu dhaqe tola kiyya sana dhiistee bakka harka ishii jechuudha harka ishii kan ishii dubbachaatii turte silaa har'a jechuudha otoo waaqayyo na gargaaruu baatte isaan waanuma xiqqashuu siitirraa illee hin hafa waan ta'eef iyyuu otoo waaqayyo na gargaaruutii baate to'ii akka sanatti ba'uutii baattee ishii yeroo sana bakkuma sanatti haftee haanillee mana hidhaatti galuun koo waan hin oolle anillee deebi'ee biyya koo galuun baay'ee tokko ulfaata siniin jedha obboloota koo biyya namaa kana keessatti lubbuun nama tokko ba'e taananii biyya arabaatti seerri isaanillee cimaadha akkuma sana lubbuu namaallee baasu jechuudha akka biyya keenya lubbuun qoosaa miti yookiis immoo namni keenya amma araba keessatti abbaan barbaade waan barbaade yoo isaan godhe namni garagaree isaan laalu hin jiru jechuudha. Kanaaf akka sanatti waaqayyo na oolchee na gargaaree jira siniin jedha obboloota koo namoonni hedduu isaanii jechuudha wanta kana kun isaan mudachuutii danda'a waaqayyo sinaa eegu siniin jechaati jira obboloota koo nagaan immoo gara biyya keenyatti nu haa galchu ammuu barbaadanillee yoo sin jaallatan ammuu barbaadanillee yoo wal kabajanillee waanuma xiqqashuu dogoggorri gaafa uumame qoosaa hin beekan jechuudha isinirratti murteessu. Waan akkasii siniin jedha obboloota koo siniin waaqayyo sinaa gargaaru waan akkasii keessan darbe siniin jedha obboloota koo. Gorsaas irra hafuutannu